gidduutti argamtan hundi keessaniyyuu yaada qabdan akka nuu qooddan kabajaan isin gaafannaa. Galatooma carraa kana argachuu kiyyaaf galatooma. Ani bakki irraa dhufe Baalee Bahaa magaalaa Ginniir irraa dhufe Muhammad Hussein jedhama. Duraan dursee galata guddaa qabda yeroo sadi galatooma isiniin jedhe. Nu Baalee dhufne wanni lama dubbii nama harkaa balleessiti jedhan. Gammachuun dubbii nama harkaa balleessa. Naasuunis gammachuu nama harkaa balleessa. Warri Baalee duuba maal jedhe? Baarollee baasuu baadhu. Beekullee baadhu. Kabeeynu wal garree kan beeyne wal barre jedhe. Waldeenni waliif. Dhiyarraa nu garsiise. Baarraa dhufne. Kaabarraa kibbaa wal nu garsiise. Waa hedduun na keessa jira. Ganama wayita dhufe wayita dakaa ka'e warra gartee makiinaa fuutanii deemaa nuun jedhe jira. Ka yaada dhuunfaa keenna keessa akkana nu godhe jira. Yaa beeka. Nu keessaa gannaqe. Akkatti nu keessaa gannaqe. Osoo zaataanii naasayin reef wayitachitti haasoyne nu keessaa gannaqe. Nu jiraadha. Nu Oromoon akkatti wal garree waliin jechuuf gammachuu guddaa. Waa takka isin keessaa dhabuu xiqqoo qirna gate haa ta'u hedduu qabu. Ani seenaa xiqqoo yoo hime wanni aksiyoona kanatti na kaase gaafa televiziyoonaan beeksifamu xiqqoo laalee wayita jedheen fudhanne. Eegasii wayita Hacaaluu Hundeessaa arge. Mucaan kun mucaa qileetti nu gatuu mitii jedhee fudhadhe dhugaa kiyya. Isin jedduu dhufu dhabuun na rifachiisa. Haa ta'u carra wanni godhan hin jiru. Dhugaa isaa Rabbi haa baasu. Nasbee isaa Rabbi nu haa maaru. Kana jenna. Hacaaluu dhibba qabna. Yoo Rabbi jedhe dhibba qabna. Amma yaada hin gabaabsaa. Beekaa hedduu jira. Dhiifama naa godha. Beeytuu hedduu jira. Wanni isiniin jechuu barbaadu beeytota teennaan. Obboleettii teennan reefachii jedhe. Yoo garteetiin michiin isin dhooytu michii sukkuumtee isin guddifte. Qullubbii nyaachiftee isin guddifte. Waa takka osoo hin beeyin abbaan keenya osoo waan beekin isin barsiise. Haa galatooman kunoo argam fire agarree jirra. Nama hedduu naasu akkatti walga'ee beekaan keenya akkatti taa'uun nama hedduu naasu haa na'u. Namni hinaaffaan qabne namaa miti. Baga seenaa hedduu nuu kaaftan. Keessa cabsitanii tartan. Dhugaa isiniin jenna. Birrii qabeennaa fi miti Rabbi nuu kenne hin qabna haga qabnu. Aksiyoona dhibba wani na mursiisee jedhe wama maqaa waliif jedhu kan. Kanaaf murra dhugaa se'a. Duuba yaada gabaabsee gabaabat deebi'a. Isinii wanni jechuu barbaadu namichatu daasaa tokko qaba. Rimaya isaanii fuuteya. Fuutee ganamarraa warri gur'uma laala. Dhaluma didde inuun darroobduu isaan. Arrallee duubuma inuun darroobduu isaan. Wayita jedhu gaafa kaanii dhalte yoo dhaltu. Waatii barruu dhalteef. Waatii barruu walta dhalte edaa yaa Rabbii kiyya aduma jarjale malee ati naa barreessaa hirtaa jedhe. Akkana. Dhugaa jenne beekaa akkanaa qaba nuu barreessitan. Nuu hojjettan rakkoo hedduu barandaa taa'ee bunaan isin dhugu keessa dabritan. Galatoomaa dhugaa galatoomaa isin. Ammaaf ummata keenyaallee wanni jechuu barbaadu warri 13,000 kun Oromoon haganaa miti. Duniyaa teessanirraa baatanii waliifiin kun galma haga warri jettan galatoomaa haa baddu duniyaan. Maqaatu gaa. Waa lama jedhe waa tokko doktorri kennatu qereef. Waa xiqqoo ifaanyee karaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin xiqqoo jedhe.
mootummaa keenya kan naannoo Oromiyaatiin ulfaadhuu galatoomi galmaan nuu gayu ijoolleetan. Galmaan nuu gayu waan isaan gaafatan kenna si gaafannaa nuu kenniif jedha. Akka mootummaattillee ulfaadhaa yaada hedduun na keessa jira sila. Ulfaadhaa beekaa hedduu beeytoo hedduun na duuba jiraaf isiniin jedhe naa ulfaadhaa jiraadhaa waan isin gaafannu hin qabnu duniyaa duratti isiniin jedhe isin duuba jira. Ulfaadhaa. Nagaan taa jimmarraan dhufee maqaan Abdurrazzaaq Abbaadiqaan jedhama. Yaada jalqaban nan kaasu waa'ee waliinii fi akkuma obboleessi koo kaasan waa hedduu kaasaniiru jechuudha. Oromoo faca'ee jiru waliin jechuma jedhu sanatu jalqaba na hawwate jechuudha. Eenyu dhaabaaraa maaliin dhaabataara adda baasuu iyyuu hin barbaanne. Maaliif wal dhabee faca'ee Oromoo jiru walitti fiddii. Waldaan kun kan jedhu yaada mataa keessa na dhufeetuman bitadde jechuudha. Kanaaf bu'aa bahii hedduu keessa bahamee as gahameera. Walitti dhufuun humti kun immoo waan guddaadha waan ta'eef kanaan cimeetti nuufuu qaba jechaa yaada kootiin akka gaafiitti waan tan qabu maa inni hawaasummaaf diinagdeedhaa fi siyaasa Oromoo kana keessatti gaheen dargaggootaa baay'ee barbaachisaaf murteessaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa garuu haalli dargaggoon keenya keessattuu araadaan booji'amee fayyaan akkuma beekamu fayyaa qaamaa fi fayyaa sammuutu jira jechuudha. Kanaaf akka karoora keessaniitti fayyaa sammuu dargaggootaa irratti keessattuu dargaggoota keenya araadaan booji'amee faca'ee dhukkubsatee jiruun wal qabatee maaltu yaadamee jira? Fayyaa qaamaa qofa irratti xiyyeeffatamoo fayyaa sammuu irratti xiyyeeffatameera gaaffii guddaan itti ta'e jechuudha. Maaliif akkuma sadarkaa godina keenyaatti yoo ilaalle guutummaan guutuutti dargaggoon keenya laamsha'ee mana taa'aa jechuun hin danda'ama jechuudha. Hin jiru hojii keessas hin jiru bakka hojiis hin jiru bakka kamiyyuu hin jiru jechuun danda'ama jechuudha. Kanaaf yaaddoo guddaa waan ta'eef dhaabbanni kun utuu akka damee tokkotti yookaan akka xiyyeeffannaatti itti qabatee itti adeeme yoo hin qabameef utuu nuu qabame yoo qabameera ta'e immoo ibsi isitu kenname kan jedhu qabaa galatooma ammanumaan. Carraa kan argachuu kootiif galatoomaan jedha. Ani godina Arsii magaalaa Sarraarraan dhufee maqaan koo Faqishuu Irreen jedhama. Ani yoo dhufu wanta lama bakka bu'ee tokko ofii kootii bakka bu'eetii inni lammaffaan ammoo Afooshaa Digaluu Xiyyoo fi Saguree jedhu bakka bu'eetiin jechuudha. Afooshaan kuni carraa 30 as keessaa qabaa. Ani akka dhuunfaa kiyyaatitti carraa qabaa jechuudha. Hunda dura namoonni dura ka'aniitiin jedhan waa baay'ee jedhanii jiru. Kana caalaa wanti itti taasifamu hin jiru. Oromoon kallattii arfaniinuu walitti dhufee wal arguun isaa kun wanna guddaadha. Waan hunda caala. Kanaaf baga rabbi walitti nu fidee waan jedhu kana qaba. Inni lammaffaan ammoo isin warri boordii kana bakka buutaniitiin jettan yeroo duraa nama 20 jalqabdani. Amma ammoo 13,000 geennee jettanii kun waan guddaadha. Baay'ee tokko nama galateeffachiisaa jechuudha. Kun ammoo kan ta'een amantummaan uummata kana waan tajaajiluuf koomentimentii qabaattaniif jechuudha. Odoo koomentimentii amantummaa uummataa kan hin qabne kan ta'u taate hojiin kun achiin ga'uu hin jaamaa ture. Kanaaf akka hojiin kun hin jaamne ammallee koomentimentii uummanni isiniif kenne kana qabattanii kana caalaa akka hojjetan abdii guddaa qabnaa jabaadhaa isin cinaa dhaabannaa waan jedhu kana carraa kana ibsuu barbaadeeti galatooma. Malkaamuu Lammaatiin jedhama. Kibba Lixaa Shawaatirraan dhufee ogeessa fayyaati. Ani waan baay'een dubbadhu Injiinar Warqanaa Guddisaa waan ani dubbachuu barbaade keessoo kiyya keessaa baay'een itti gammadee keessa kiyya galeeti amma lafee kiyyaatitti na keessa galee jira. Maaliifuu itti gammadeera. Waldaan wal jedhamu kuni dhuguma akkuma maqaatitti akkuma maqaa isaatitti waliin nu agarsiiseera. Dunkaana kana keessa ndoom akka Oromiyaatitti Oromiyaan akkanatti wal ga'eetoo jiraayi. Guutuun Oromiyaa kanaan booda iddoo adda addaatirraa dhufneetoo wal ga'uu keenyaan waaqni haa galatoomin jedha. An kanaan nu ga'ee fi kara fuulduraatittis immoo fiixaan nu haa baasuun jedha.
itti aanee to'i ani jechuu barbaadu waldaan kuni guutuu Oromiyaatitti bakka hundumattuu seektara adda addaati irratti wayinis barnoota qonnaa kan hundumaa dabalatee to'i an fayyaa jibbin jiru fayyaa irratti hundaa'ee to'i guutuu Oromiyaa akka hundumtuu akka hirmaatu. Baay'ee fayyaa ta'a carraa kana waan alaattanii fi ani jalqaba yootiin galee baankii dhaqee Awaash baankii dhaqee argee wanta kana wal gargaarra jedhee xiiqee waan qabee jiruu fi wal gargaaruudhaaf wanta kana dhaqee bitadhee adeeme egasii lafuma sin buutanan dhaben lafuma sin na jalaa littanan dhabe olan barbaade gadan barbaade maqaan isaa yommuu na jalaa bade walii fiidha boolee dhaqeetanii odaa arge odaatti waan tokko kaffalee isaan sanas immoo argadhee cabsee dhuunfa litee maali horii keenya fudhattanii maaliif baddu jennaani namatu kaffaluu dide kanaafiti isin waamnaa naan jedhan ishii ka jedheen torbee isaatti dhaqeen horii kana kaffalee deebi'ee achumaan maqaa kan keessanis gaafadhee jennaani natti himanii inni tokko maqaan keessan sadii ture tokko injiineriingiidha tokko fayyaadha tokko immoo mana barumsaati kana keessaa kamii jedhetanii an fayyaa kanaaf sana bitadhee galee amma gaafadheetanii dhaqee isa kanii 4 kiiloo sirratti kaffalee eessa jiru warri fayyaa hin badanoo waliif jedhanii garee walii uumanii horii keenya fudhatanii badee Addis Ababaa keessatti horiin irraa nyaatu shaggaruma keessatti horiin irraa nyaatu dhidheessan naqanii maaliif dhidheessan naqan jedheetanii aaree jennaani mucaan maallaan jettee Awaash fiillafiitii jiru Dassee hotel fiillafiitii jiru jennaan achi dhaqee achitti argadhee jara kanas dolee horii kana fuudhee dhaqee kaffalee tasana jala badan ammas immoo amma tokko addana jirtennaa taate hin beeku haannaa jedhamti ji'a lamaan dura naa bilbiltee qanii irraa kanatti kottu naan jette eessa jirtu isiniin jedheen noo isin komannee irraa jirtu isinii jennaan hiinaan jette maqaa koo qabatti jedheetanii allama jedhee tarii egaa haannaan kun inni addana jiraate tarii inni geessitaati amma ishii qaniinsa sanbata guddaarra oola sanbata guddaadha jennaan naan jette nan dhufa yoo waaqayyo achiin naga'een jedhee dhuguma godhee tanarra dhufee yootiini bu'aa bayii isin keessa baatan yoon dhaga'u hamman isinitti aariin immoo deebi'ee ofitti gadde nan balleessi nan ariifadhe maaliif jedhee dhugaadhumatti bu'aa bayii isin keessa baatan kana kan hin jedhamnedha kan baay'ee isin dhagaa gurraacha burrusaan hin argutan hin cabu isin garuu akka dhagaa gurraachaati dhagaa taatan tun ta'ini ciminni keessan akka dhagaa gurraachaati isin hin jedhaa. Aksiyoonni baay'eetu jira. Inshuraansiin jira, Oromiyaa baankiin jira, odaa miti tokko hinaa fidaa. Gadaan jira. Isin jarreen kan hundaa caaltu. Dhugaadhumatti jarreen kan hundaa caaltu. Nummoo warra addana jirru kuni isiniin warra kaan caalaa kana ol kaasuudhaafi ani obboloota koo kanas adaraan jedhaan dhugaadhumatti isiniin hamma bu'aa bayii isin keessa baatan kana ilaallee kana caalaa ol fuunee masaalaaleedhaan gubbaa sana keessa isin keenya jedheetanii yaade garaa kootti fayyaa ta'a waan na dhaggeeffattanii. Duraan dursee baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Waan guddaadha wanti isin nu gootanii. Nus horii argachuudhaa duwwaatu hin ta'in an gaafa dhaqee maqaa waliif jedhu argee Oromiyaan Intarnaashinaaliidha. Ijoolleen achi keessa hojjetanu baay'ee gatii walitti dhufnu jennaan. Miskiyaa waliifin hin barbaaddaa naan jedhan. Waliif immoo maa inni hin jedheen. Aksiyoonii waliif tuyyi gurguramaa jira meemee kottuuti ilaalii naan jedhan. Okkee jedheen dhaqeen ilaalee akka jiruun gizeen ilaalu maqaa isaan bitadhe jechuun nan danda'an akka keessa kootiitti. Maquma isaan bitadhe gali. Malee ani ittiin horuudhaatu hin jechuudhaatu hin ta'in waliif kun walitti nu qabaa laataa walitti nu fidaa laataa
Oromoo walitti qabee tokko taasisaa laata kan jedhu kan keessa koo jiru gaafa waliif kana bitu jechuudha. Achi ka'etan hiriyootii koo bakkee ala jiranuufis obboleettii koo teetuu sinnatti ni minan sarpiraayizii godheen bitee fi 1,500 bitee fi 1,150 bitee bakka sii biteera hoo barbaadde birrii keensii kaffala hoo hin ta'u naan jetteen jedheen. Atoo walii fi nan bite naan jette maali gaa akkuma ta'e tabitamu malee maal goonaree naan jette. Innaanan galatoomi jedheetan darajaa kanaan geessanii isin dhamaa kana hunda keessa galtanii waan guddaa nu hojjettani waan ta'eef baay'ee galatoomaan jedha. Itti aansee immoo ammas wanti guddaan wanti isin eegu tokko maa inni biyyatti eddee jirrutti. For example, Jimma irratti waliif nu barbaachisa. Damee guddaa achi keessaayis qabu. Kanaafuu jennaan Jimma keessatti hospitaalas haa ta'u, kilinikiis haa ta'u, waan waliif jedhu tokko dhaabuu qabnaa. Gizee isa sana immoo dhaabnu nus gatii isinii wajjin jirru jennaan dhabiisni eddee soo jiraate. Eddee keenya isinii kennuudhaan isinii wajjiniin dhaabannee waliin hojjechuudhaan kaayyoo guddaa gatiin of keessaa qabu jennaan waliifin baay'een galateeffadhaa. Kana caalaa akka waliin taane biyya keenya guddisuun jedhaa. Oromiyaan immoo akkuma sila jedhame waa hundumaan akka cina keessan isinii dhaabatee ijoolleen Oromoo guddattee akka kaanittis Afrikaa irratti illee akka beekamuu dandeessu akka nuu godhanu jechuudhaan dhaamsa dhaammadhaa. Galatoomaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Waaqayyo isa nu jiraachisee irraan nu gahe rakkoo baay'eetu jira akkuma isin jettan kana namni bunaanis hin dhuguu dura odoon dhaqne rakkoo jiru laaluu dhiisutu isaan jalaa bade. Isa kana hunda keessa dabartanii guyyaa kana bu'aa bayii kana keessa dabartanii asiin ga'uudha. Waaqa asiis sin ga'e asiin nu ga'eef galannaa ta'uun jedha. Yarramo abeeta nama kanaa keessa nama na fakkara naannoo irratti baay'ee mana ole warri hin beekna jedhani. Inni kunumti nagaa waaqni ammas uqatii isin haa dabalu walitti nu qabdani. Waliin kan jedhu nama bittinnaa'e. Arra barri isaa bara shagaadha. Waan tokkoon ta'ee xilaa ture. Namni ijoollee xilaa ta'uu fi ministeeratti shoomuun jiru nugusa darbe keessa boolla qoforee boolla gatamanii Taglaa ministeerin Biraanuu Naggaa baa kan makaraa nyaachaa ture timirti ministeeritti fagaatu. Meena kanaan wayira. Waaqni sinaa guddisu dhalataan amma mataa hojjata wanna biraati miti mataa keeyyattu hojjata gazzabaa miti dhuguma mataa keeyyattu gazzaba mataadhaan gazzaba mataa keeyyattu gazzaba ta'ee aneessanii argeessan odoo tuuta arreen laga keessa ciiftee dheetti beektu hoo laga dhabu horiin hin dheetu arreen laga qorgitee daarii fitti tuuttuun garaadhaa fi isin aqalloota amma kun doktorii jedhu sila garaa tasgaa waan isa eebis garaa maal godha bakka san mucaa tokkicha raffifatta waaqni biyyaaf dhaabbattani biyyaaf dhaabbata maaliif ani ammoo tokko wanni biraa yaa gadadoon ijoollee biyya kana keessa illim jettee badde waa'in ijoolleen keenya hojjaa dhabuu illim jedhee badde. Ani waa baay'ee yaadaas taa'e amma waa baay'ee as keessa warri barate ani hin baratin amma hojjaa baay'ee kan qabu jira. Amma bakka kana taayitan nama ho'ititu nafaan haasa'e hojjataa mootummaatii lakka hojjataa mootummaatii moti ani gilli hojjata nama jabees nan deebisaa kafanas nan hodha jennaan inde atiin barbaadamta isaan hospitaala bananii. Ayitti midhagi adaraa bilbila kee kenniifi
bilbila kee kennifati. Inde dhuguma amaani kan kiraanchi fudhatee caccabee manatti hafe dura ofan obsedii hooganan mul'ise rakkachaa jira. Narbii dheeranii Finfinnee gara keessatti danda'ee manaan baane kun fayyisaan jira. Maaliif amma akkotullee hojjaa argate jechaan waa baay'ee qabdan ijoollee biyya fudhattanii biyya nu fudhachiiftan waaqni isin haa eebbisu waaqni isin faana haa ta'u. Kanaan booda kan lolu hin jiru kan gidiraa godhu hin jiru ani kanuma argee galee warra manaatis akka dabalamu tokko komii illee isin hin komadhu bilbila nama kun hin dawalan jedhan ani amma ijoolleen amma shaangulliitti ilaalti otuma loluun giddumaani TV kana keessatti argee guraandhala 13 waamanii isa dhumataa amajii 13 waamanii isa dhumataa guraandhala 13tti Umata jennaanan ijoollee isa dhaga'ee dhufe. Ormi nutti bilbilan jedhanii ani natti hin bilbille. Bilbilli kunis kanaan booda kan bilbilamu yoo ta'e akka hundattuu bilbilamu. Akka ta'u komii mootimmoo isin hin komanne hunda sargii waamanii warra firaa beektu kan irraafatan jira. Nun irraafatinaayi. Galatomaan jedhanii akkuma boolota koo yaada kennaa turan dura deebi'ee baay'een isin galateeffachuu barbaada. Manaa gaafa dhufe yaada baay'een fidadhee dhufe. Eessa turanii eessatti badanii kan jedhu isin gaafachuuf jechuudha. Amma garuu akkuma duratti injiineer jechaa ture lafa isin turtan bareeraa jechuudha akka kootti. Kanaaf isin uffadhee kanan ture asumarraan naa deebi'ee jira galatoomaa. Maanni gufuu baay'ee darbitanii asiin ga'uu keessaniif afaan bichaaniin galanni isinitti xiqqaatan isiniin jedha ammallee irra deebi'ee galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan komee tokkoon isinirraa qaba yaada koo gabaabsuu fi innis hundeeffamuma isaarraa kaasee hundeeffamuma aksiyoona fayyaa walii fi kanarraa kaasee hirmaannaan dubartootaan jiru. Fayyaa gaafa jedhamu ogeessa fayyaa ture dubartoota wajjin kan ol qabatu wanta baay'ee jira jechuudha. Hundeeffamuma isaarraa kaasee dubartootuma tokkollee of keessatti dabaluuf hin yaalle kun maanni kaayyoon keessa maanni dubartoota naammatu moo fuul paakeejii miti isa jedhamu isin gaafachuuf jedheeti. Management memberiin keessan namni tokko jira naamunaadhaaf keessa buustaniittu ammallee isin hafa dubartoota irratti kan isin hojjettani amma gadiitti amma gandaatti fayyaa gaafa jedhamu jechuudha. Kanaaf hirmaannaa dubartootaa kana cimsitanii nu cimsuu qabdu. Of keessa doktoroonni jiraachuu danda'u as keessa doktoroonni baay'een jiraachuu danda'u jechuudha. Tokko lama jettanitti nu dabaluu qabduun jedhaa baay'ee galatoomaa. Carraama kanaan argachuu koofis Oromiyaa hundarraati warra dhufaniin illee baga nagaan dhuftaniin jedhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Ani waan baay'ee haasa'uudhaaf utuu hin taane dhiifama gaafachuun achi as ba'e. Dhiifama isaan gaafachuun achi as ba'e warra ani kanan dhufe warri Baalee haasa'aniiru warri Jimmaa haasa'aniiru. Warri Wallaggaa maal ta'an jedhee nuti mana jaallatin ka'e haasa'uu barbaadee miti. Maaliif wanti hundumtuu na quubseera. Jara kana baay'ee gaddisiisaa turre keessumaa warri dhiya Wallaggaa zoonii Gimbii Mandiirra yeroo turre boleettiin keenya dhufaa turte. Ijoollee mataa tantu achirratti televizyiinii irratti baatanii haasa'anii nu goyoomsitu malee wanti unsoo baay'eedhaa turre. Har'a immoo dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffadheera. Warri isin gaddisiisaa turre silkii isinitti bilbillee halkan nagaa isin dhowwannee isin guyyaa joortanii birrii miliyoonii tokko moo birrii meeqaan nama 20 taatanii har'a kunoo miliyoonotaan birrii lakkoofsisaa bultu isini nuyi ciifnee isin dhaggeeffannaa har'a abbaa miliyoonaa taane hundumti keenya fayyaa ta'a galatoomaa waan isin gaddisiifneef nuu dhiisaa si'achi wal giddisiisuun hin jiru wal jajjabeessuudha isin gorsinaa nu gorsaa. Lafa jirru hundumaa teenyee silkiin si'achi isinii bilbilamu silkii isin gammachiisuudha malee silkii isin gaddisiisu silkii isin aarsu mini hundumti keessan fayyaa ta'a. Ani Iloo Abbaa Boorirraan dhufe maqaa koo Nagaroo fi Xagalataan jedhama. Haadha manaa kootii hojii wal didee dhufem. Qarshii kan koo fuutee hallayyaatti gannattee atis duukaa hallayyaa galinaan jechaa turte.
Hin beektu yaa biyyaa waa'ee qarshii. Qarshii nama namoonni walitti natti. Kanaaf ammoo an dhiifama guddaa godha. Waa biraa miti seenaa biraaf hin dhumne. Baay'een isinitti mufadhee jira. Gadi qabaan hojii hojjechaa turtanii. Goota Oromooti isinii. Reefuun isin arge reefuun isin bare rafeen bulee haadha manaa koottis gadi naraarame. Dhugaadha. Hallayyaatti ganna minaan jette afaanii baasteyaati manaa koosii ganna mana rabsitu aadaa Oromoo keetti dubartiin. Utuun ijoollee kootiif waattiin biteerette amma immoo galata guddaan isinii galcha. Gadi qabaan hojii hojjechaa jirtu quuqamni isin bira jiru uummata Oromootiif walitti qabinsi waliif hin maqaan saayyuu ani waliif hin aan dhufeen. Isin hin beeku nam tokko hin beeku as keessaa. Nam tokko hin beeku beekumsan akka hin jedhamneef. Akkam boolessi sila kaasee booleen naqee lidataan naqee eessan naqee fooqii isaallee ol ba'uu dadhabeen liiftii nama kadhine ol ba'ee iddoo ishee argadhee ragaa walii galtee maalummaa isaa mirkaneeffadhu fudhee galeen irraan caamsa jennaan kan caalu yoo ta'e sobu waraqata sitti kennan malee bu'aan tokko hin jiru kan jiru naa kaasan. Amma nan fayyee rafeen bulee isin akkuma kana xiiqoftanii itti fuftanii innaan kan kana caalu hojjechuu hin dandeenya. Ani waa bu'aa argachuudhaan miti uummanni Oromoo bor nama ta'a kan jedhu. Xiiqeen itti ka'e waan ta'eef anis isin duukaa jira jechuu barbaadeenii kan biroo gaaffin isin gaafadhu maal Iluu Bor ardiin fayyaan kun lafa dhabee gaaffin isin gaafadhu ishee kanaa qabadhaa. Amma piroojeektii gurguddaa hojjechaa jirtu waa'ee fayyaa mana waajjira fayyaa ijaaraa jirtu. Sila yeroo haasoftan obboleessi koo yeroo sila riippoortii kennaa ture Iluu Bor keessan jiru. Maaliif nu haqxanii maal goone? Unoo goota Oromooti. Qaxanaa nagaadhaa jedhamee moggaafame kiyaa tokkodhaan mee odeeffadhaa Oromiyaarraa. Qaxanaa badhaafamedhaam. Yesalama ambaasaadderii jedhamee halkanii guyyaa keessa dambaliistanii hojjechuu hin dandeessu maaltu isin dhoowwe? Ce'u. Gabbaa ce'u maaltu isin dhoowwe? Unoo jirraa. Kan itti kaan isinuma karoorfannee kan itti kaan jirraa. Maaliif fayyaan naannoo sanatti karoora keessaa haqamtee ishee kana bichaatti naa dabalaati galatoomaan jedhaa ulfaadhaa Waaqayyo halkanii guyyaa isina eegu. Wal bira jirra jennaa, waliif jennaa, waliin hojjenna jennaa, warra dhume immoo yaadachuun dirqama. Har'a jirraa boru hin beeknu. Kanaaf amma kanatti aansee tokko jarri kuni goota akka Jaarraa Abbaa Gadaa akka Jeneraal Taaddasaa Birruu akka Baaroo Tumsaa warra dhiyaa warra lixaa warra kaabaa warra kibbaa gootadhaa harka naa rukutaa. Biyyi Itoophiyaa jedhamu kuni sirni darbee dhufu aloota jaarraa 21 geenye akka Oromoon dinagdeetti hin dhufne akka Oromoon dinagdeerraa badu godhamaa ture. Har'a immoo kan argineerraa cabsanii ciniinnatanii kutannootiin otoo namni wal baqatu kana hojjetanii lafa qabsiisuu isaaniif harka naa rukutaa. Biyyoonni faranjii biyya gurraacha keessumaa baha Afrikaa Itoophiyaatti maaliif duulu seetan? The cheapest human power land lafa qabnaa rikkaash. Humna namaa qabnaa biyyi Itoophiyaa Oromiyaa rikkaash. Adiin kanaaf nutti duulti. Gurraachi immoo irra jiraachuu dadhabe. Kana dinagdeen biyya kana lafa qabnaa yes Oromiyaa. Uummata qabnaa saba biyya Itoophiyaa keessa Oromiyaa. Kana qabnaa isin goota harka rukutaa uummata Oromoof. Yaada dhabne malee namni saba qabu namni uummata qabu goota iddoo hundattu. Goota iddoo hundatti sirrii moo soba moo dhugaadha? Namni aloota qabu namni saba qabu namni egeree biyyarraa fuudhu qabu goota. Biyya faranjiittis biyya gurraachattis sirrii moo sirrii miti? Sirriidha homaa shakkiin. Sirriidha dubbaddaa. Wanti shakkiin hin jiru. Inni kan biraa akka hooggansaatti goota. Akka miseensotaatti sinittan hima. 13,000 jedhan. 13,000 miti miliyoona 40 30tu ganaa kutata.
namni shakkii keessa ture maali? Warra caat maayibarii beektu warra 85 kaachaa maalee galche ijoollee arfan qalloo jirtu kaachaa maalee akkamitti diigame beektu? Ana baa'otii jedhan diinshoo akkatti diigame beektu? Dubbaalee jallee baankii gavarnerii ture naashinaal baankii kadhattuu ta'e akkatti Oromoo kolaasan akkatti Oromoo dinagdee keessaa baasan beektu miti? Kanaaf amma fayyaan eenyudha? Mootummaa deeggaruudha, saba deeggaruudha. Mootummaan eenyu fan hojjetan? Sabaaf. Maaliif? Misoomaan hospitaala ijaara, mana barumsaa ijaara, daandii ijaara, bishaan baasa miti? Hambiraa waaqa dhuumaa. Isaan kun immoo deeggaraa jiru. Goota isaan kun mootummaan hin barre malee. Mootummaan hafuura kaleessaa maraan martoo keessaa bahuu dadhabe malee ogeessota, doktoroota, ekspertoota isaan irraa gorsa fudhachuu qaba moo hin qabu ture? Qaba ture. Wallaalaadha. Wallaalummaa maraan martoo keessaa bahuu dadhabne jaran. Ammas itti himna nuti. Waltajjii arganne irratti nama baay'ee tufee inni bahaa, inni kaabaa, inni kibbaa, inni gidduu galeessaa itti himna. Galaa itti hima. Tokko lamaan itti himna. Hospitaala ijaaru, daandii ijaaru, bishaan baasu, mana barumsaa ijaaru. Hankana caalu jira? Hin jiru. Kanaaf waan sodaannuuf hin qabnu. Mee harka ofiif rukutaa wal arguu keessaniif. Mee oddoo jirtanii ifama. Oddoo jirtanii ol ka'aati. Mee fuula wal ilaalaa. Namni ol baqateera. Mee ol ka'a. Ol ka'a daraa waaqa. Ol ilaalaa. Mee amma ba ilaalaa. Ilaalaa mee. Harka akkas godhaa mee la. Harka akkas godhaa. Jirtu. Eessa jirtu? Caaluu hundeessaa jirtaaree gurbaa. Eessa jirtu? Harkuma keessa kana sodaata diinni. Meeshaa kilaashii ageeffadha. Taa galatooma. Uummata Oromoo qarshii isaa miti, kilaashii isaa miti, fanjii isaa miti, Oromoo walitti dhufu sodaata biyyi kun. Sirriiba sirrii miti. Amma nan gabaabsa. Waan nan gabaabsu maali? Isin goota tokko akka piroojeektiitti lafa keessanittu. Lafti Oromoo faranjiin uftee irra garmaamti. Mootummaatti himna, caasaa mootummaatti himna. Pirezidaantiin biyya Itoophiyaa kan turan obbo Tashooma eenyuti? Kaasaanchis Odaa Taaworii beektu? Akkatti mallasitti dubbannu dhabneetu ani pirezidaantii ta'een pirezidaantii biyya Itoophiyaa ifidirii ta'een hafuura baafachuu dadhabee maal goona lafannaan birrii hin qabnu inni pirezidaantiidha. Obbo Bulchaa nu gargaaraa jennaan aqaa jedheetu 9,000 bitanii lafa Taawor Odaa Taaworii Kaasaanchis. Har'a Oromoo Odaa san argitu miti? Guyyaa argattanitti beellama hin qabiina. Guyyaa argattanitti boruun hojjedhan jedhiina. Lafa qabaddaa. Aloota jirutu immoo itti fufa. Har'a jirta nu fuuldura. Lafa Oromoo immoo gurraacha fadhiitu irra burraaqa. Sinittan hima. Lafa qabaddaa. Warri jaarraa tokko dura Finfinnee qabate zarii isaaniitu itti darbee jira. Ila waan isinitti himu. Guyyaa beellama hin qabiina lafarratti. Lafarratti beellama hin qabiina. Galatooma fayyaa ta'a. Diinni uummata Oromoo immoo hin baddi, hin humti, iruma jiraannaa, iruma alchina. Galatooma jecha ulfaadha. Ani gammachuu lama qaba akka irraatti maqaan koo Eebbisee Furdiisaa jedhama. Amboorraatiin dhufe. Handhuura magaalaa Finfinneetti afaan Oromoo afaan kaleessa hacuucamaa tureen uummanni hammi kun yeroo iddoo kana dhufe afaan isaatiin burraaqu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Ulfaadha. Kanaaf uummata keenya akka Oromiyaatti bahaa lixarraa kaabaa kibbarraa dhufaniif galata guddaan jedha. Waliif fayyaan kaleessas engaddas kanaan duras namni Oromoo ijaaru dhibe malee Oromoon ijaaramuu hin dadhabne seenaa keessatti iyyuu taanaan jechuudha. Kanaaf har'a ijoolleen fuuldura keenya jirtan injiinarri jirtu, dooktarri jiru, digirii baay'eetu jira. Oromoo walitti qabuudhaaf calaqqiin isin jalqabsiisaa jirtan waan haamilee namatti tolu waan ta'eef duubatti deebi'uun isinirra hin jiru jechuudha.
sirriis haa ta'u sirrii ta'uus haa baatu adeemsa keessan irratti duubatti hin jedhina gara filafiititti deema. Yoo isin gara filafiititti deemtan uummanni isin wajjin hin jira. Uummanni Oromoo duubatti deebi'ee hin beeku. Waggaa 3 darbe dinagdee Oromoo jedhanii wanti isaan jalqaban kan nuti har'a iddoo kanatti walitti qabamne jechuudha. Mariisisaa oddoo rakkoo isinitti ta'etti adeemsa keessatti waajjiraalee mootummaa keessatti rakkoon jiraachuu danda'uuti qaba. Rakkoo kana itti siqaa mariisisaa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaattis dinagdee Oromootiif namni guddisuuf malee quucarsuuf taa'u hin jiru. Garuu rakkoon guddaan maanni rakkoo rakkanne sana walitti himnee amansiisuu dadhabuudha. Kanaaf nu faana jiru nutis immoo kana bichaa miti karaa ittiin madda galii keenya guddifachuu dandeenyu. Amma teelee irratti yeroo baay'ee SMS birrii 3 maal deeggarsa akkasiif jedhame wanti ta'u jira. Uummata Oromoo miliyoona 50 sanaa ol ta'u har'a bilbila qabatee taa'u deeggarsa waliif fayyaaf wanta ta'e daqiiqaa keessatti sandi godhatanii too karaa miidiyaa hojjetanii biliyoonara meeqa taatu miliyoona miti jechuudha. Oromiyaan Finfinnee keessatti alaabaa guddaa ta'e mul'achuutii qaba. Alaabaan keenya alaabaan abbaa gadaa sirni keenyi duudhaan Oromoon qabu hammachuun inni qabu guddifachaa inni qabu hundumti isaayyuu yoo calaqqee ta'e dhaloonni nu duuba jiran itti kan keenya jedhanii itti boonanii guddatu. Keessaa baqachuutu hin taane itti baqatu waan ta'eef kan isin jalqabdan inumaayyuu guddatee ija godhachuu qaba. Sanaaf immoo uummanni Oromoo isin faana jira. Calluma jettanii okattanii hin mul'atina. Takka hin dukkanooftu takka hin ifu. Yeroo hunda ifa ta'uu qaba. Yeroo hunda of beeksisuu qabdu. Miidiyaan uummanni Oromoo qabu miidiyaa baay'eedha waan ta'eef karaa baay'een ergaan dabarfamuu danda'a waan ta'eef isin qofaa miti nu qofaa miti sabaaf sablammiirra itti ammannee hojii keenya bakka hin geenye. Adeemsa waliif fayyaatiin uummanni yeroo ammaa kana hukumni adda addaa baay'achaa jira. Yoo itti hojjettan boruun bu'aa qabeessa ta'a. Uummanni qorichi galaa hin jiru hin beekna walumaa waan ta'eef bifatti uummanni keenya qotee bulaan keenya qoricha argachuu danda'u waliif fayyaarraa gammadee waliif fayyaaf akka dubbachuu danda'utti haga qotee bulaatti illee dhiyeessiin qorichaa dhiyaachuu qaba. Community pharmacy kan jedhamu fayyaa wajjin waliin hojjechuu qabdu. Inni ijoo adda addaa jiru waliin hojjechuu qabdu. Mana barumsaa irratti waliin hojjechuu qabdu. Yoo kana goone akkuma warra kaanii kaampaaniin keenya bal'atee guddatee biyya keenya maqaa obsisuu danda'a. Isinii maqaa obsisuu danda'a. Seenaa hojjedhaa kan barate naman saamu kan barate naman hatu isinirraa abdii qabna abdii guutuu qabna. Akkuma amma jalqabdanitti itti fufaa si wajjin jirra walumaan jirra wal gargaaran jedhaa ulfaadha. Baay'ee galatooma jechuun barbaada. Urgeessaa Sooressaan jedhama. Hospitaala Ispeeshaalaayizidii Mattuu Kaalliin hojjedha. Dhugaa dubbachuudhaafi waamti baay'ee dubbatamaa oole waan ta'eef keessa deddeebisaa akka hin oolleef injiineer Warqinee faa Dr. Siisay faa warri hojii kana hojjetaa turtan hundumtuu sin ambaasaadorota keenyadha baay'ee appreciate sin goona. Kana duraree yaa'u sin cinaa dhaabanne tun taane kompleensiin goone ta'uu danda'a. Akka yaada mataa kootti garuu ani benefitii irraa argadha tun taane waldichuma waliif kan jedhu laale waliif fayyaa education agro industry gosuma waliif hunda bira dhaabadheera nama danda'utti jechuudha. Maaliif kuni irraa benefitii irraa qarshii irraa argachuudhaaf otoo hin taane dhaloota gara fuulduraatti akkamiin ceesisuu dandeenya isa jedhuudhaafin amman danda'u kana godhe. Kanaaf gara fuulduraatti abdii guddaa qabdu warra as dhufan hundumtuus immoo sin hubataniiru waan ta'eef booriftaan aksiyoonota isaanii guddifachuudhaan hundumtuu sin bira dhaabatu. Uummanni awareness hin qabnes immoo hin qabaata waan ta'eedhaaf jabaadhaa abdiin kutiinaa jechuun barbaada. Gambiraamoo miidiyooleen timte adda addaayyuu even kaayyoo mootummaa qabatee jiru yaa waliif gosa siyaasaa kamirraayyuu bilisa tajaajila hawaasaadha. Miidiyaan adda addaa beeksisa keessa waan adda addaadhaan kaffaltii sin kaffalchiisuu hin qabu. Kana mootummaan haala isinii mijeessuu qaba. Lammaffuu immoo qaamumti paartiin tokko tokko gaafa ibsa miidiyaa waan adda addaa kennan miidiyaa adda addaatitti yaa kana hin beekna. Miidiyaan as jiru amma akka ta'e baay'inaan yoo hin beekneyyuu miidiyaanis sin bira dhaabachuu danda'u qaba. Gambiraa immoo mootummaan sin bira dhaabachuu qaba. Mootummaan qabee amma sin yaada qabdan sana proposal isa qabdan kana qaama mootummaaf dhiyeessitaniina mootummaan sin bira dhaabachuu qaba. Kanaaf abdiin keenya gara fuulduraatti ifaa waan ta'eef jabaadhaa gooftaan isin eebbisa. Hunda dura Waaqayyoof galannaa ta'uun jedha. Ani Baqqalaa Jaalataa Calqaan jedhama.
Kan dhufee Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteerraati. Magaalaa Naqamteerraan dhufee Afooshaa wal gargaarsa tokkummaa kan jedhu Annet Maradaa Jaajir kan jedhu bakka bu'een dhufee dhugaa dubbachuudhaaf gootota keenya baay'ee sin galateeffachuun barbaadani. Hunda dura dargaggoota ijoollee akkasii ani yeroon dhaga'u kanaan dura beeku ture icciitii isaa dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee gammachuu guddaati natti dhaga'ame dargaggoonni amman biyyitti fuudhanii deemuuf dandeettii walii galtee kutannoodhaan amma akka tocho'an baay'ee hubadheetanii baay'ee gammachuu guddaatti natti dhaga'ame. Gooftaa Yesuus Kiristoos dabalee jireenya keessan maatii keessan sochii hojii keessan sinaa eebbisu. Waan jalqabdan immoo fiixaan hin baa baay'ee isaa dhageenyeerra. Riili jaarsi tokko sila maal jedhanii isin dhagaa gurraachaadha isin jedhan. Garuu dhagaa miti isin jajjaboo isin jechuu barbaadaniiti. Waa baay'ee keessa baatanii hunda dandeessanii keessa baatanii har'a geessanii hamma abduu kutachuutti geenye turre warri sheerii binne garuu isin edaa hojiirra turtanii edaa qabsoorra turtanii edaa moo'icharra turtanii baay'ee isin hubannee jirra waaqa isinaa eebbisuun jedha. Amma gara fuulduraatti dhimma akkasii kun yeroo baay'atee yeroo dhagaamee uummata keenyaaf gaddiriiru uummanni keenya yeroo kana dhaga'u miseensa baay'ee akkasiin horattan abdii guddaan qaba. Sin wanta qabatanii kaatanii aksinoo sheeriin kaampaanonni ja'an suni uummata keenyaaf baay'ee barbaachisoodha. Uummanni tokko immoo dinagdee isaan guddatu taanaan fayyaan qabu taanaan waan tokko gatiin qabu. Kanaaf wanta baay'ee qabatanii kaatanii jirtu wanta ta'eef bifa akkasiitiin riili jabinaan keessatti hirmaannee isin jajjabeessinaa isin gargaarraa kana booda danda'u miseensa horachuu keessatti warraas geenye amma deebinee tapha guddaa taphachuuf dandeenya gara fuulduraatti sin gargaarra jechuudha. Hubannee jirra wanta ta'eef. Kanaaf jabaadhaan sin jedha. Garbiraa kan hin jechuu barbaadu riili as achootu miti an nuti jennu. Walumaa gala Oromaaf jenna. Ani Naqamteerraa waan dhufeef Naqamteef kan hin jedhu hin qabu. Iddoo rakkoo jiru irratti humna keenya cimsine iddoo rakkoo jiru irratti guddinni haa babal'atu. Naqamtee qofaaf kan hin jedhu hin qaban dhugaa dubbachuudhaaf. Wallagga qofaaf kan hin jedhu hin qabu. Akka waliigala akka Oromiyaatti giddu galeessummaan socho'uuti isinirraa eegama. Gartokkeen ilaalu nuti akka tokkotti ilaaluutu irra jiraata. Kanaaf Oromoo waltee socho'u waliif jechuun tokkummaa kan agarsiisudha. Yoo tokkummaa kan cimsanne malee rakkina guddaa jira. Tokkummaa kan cimsanne rakkoo jiru keessa bahuutu irra jiraata. Akka Oromootti dhaabannee nama taane argamuutu irra jiraata. Uf dandeenye argamuutu irra jiraata. Qabeenyi guute hundi jira gurmaa'insaatti dhibe. Riili kan keenya kan hunda keenya waan taaneef murannoodhaan hojjenne fiixaan bahinsa rakkoos nu mudate rakkoo sana dura dhaabbannee yoo hojjenne kutannoo waan hojjenne otoo inni irraanfatiin waan itti gaafatamummaa nutti kenne fuudhannee hojjenne guddina guddaa fiduuf dandeenya. Yeroo ammaa kana keessatti immoo keessumaayyuu Oromoo yuunitiin isaa baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee gargar hin qoodamnu maali riili tokko isaanii socho'uutu nurra jiraata. Yoo wal taane gaarii nuti hin galagalchine hin jiru wanti guddinni dhufne hin jiru wanta ta'eef jabaachuutu nurra jiraata. Karaa barbaachisaa ta'e uummanni keenya sin cinaadha. Mootummaanis sin cinaa dhaabbachuu qaba. Kanaaf kana booda hirmaannaan karaa hundaa eegamu guddataa waan dhufu jabaadhaa abdiin kutatinaa jabaadhaa abdii sin kutanne si waaqa sinaa eebbisu hin guddannaa hin moonaa Oromiyaan hin guddatti fayyaa ta'a. Galatoomaadha maqaan kiyya Khalifa Abdoon naan jedhani kan inni irraa dhufe ona afran qalloo fi humbannaati Harargee jechuu kiyya. Wannin dhufeefis waliif kanaafi sosodachaatuma binne beekee gaafa jalqaba binne sanii dhiiroon maaltoo isaan mudateechaa turre ijoollee dargaggeessa akka keenyaallee akka silaa binnu godhuudhaaf teenyaafuu sodaa keessa waan jirru jecha waan jenneetti himnu wallaalle. Arra dawwalan boru dawwalan jechaatuma dhiiroo guyyaa takka dhaga'uun oollu jechaatuma boodarra immoo guunu dawwalame ni gammanne sheerii hodhaa wayi xiqqishoo takka numa binne amma immoo afaan guutuudhaan nama biratti illee dubbachuu waan dandeenyuuf galatoomaadhaa isiniis
gara Harargeetis gabbuutanii gara Dirree Dhawaa jiddugala industiriidhaati achiillee meeshaa fayyaa galchuu waan danda'amu jecha gara keenyaas gabbuu Harargee lachooti irratti qaama guutuudhaan hojjedhaa jenna. Tamma dura isinitti aarreef garuutu garuma keessa malee isinitti hin baafanne dhiifama. Kana booda waan guddaa hojii hojjenna jenneeti isin eeyinaa hedduu gammannee galatoomaan isiniin jaa galatooma. Galatooma ulfaadhaa waa hunda keessaa rabbiin guyyaa hadhaatiin nu ga'uun galata rabbii keenyaa galfachuun barbaachisaadha. Ani Saadiq Yaziid Mahammadin jedhama magaalaa Jimmaa irraan dhufe. Jecha waliif jedhamu kana baay'ee na gammachiise akka mataa kootiitti. Waliif kitaaba tokkoon dubbisaa ture. Gaaf tokko yii jedhan bineensi sadi wajjin jiraannaa wajjin waan tokko dalaganna jedhanii walii galan. Bineensi wajjin jiraataa turan tokko qocaadha, tokko illeettiidha, tokko saattowwaa isa dheeraa morma dheeraa kana lukkuudha jira arfan kana wajjin jiraataa turan. Waliin guddannaadhaa walii galanii wajjinis jiraataa turan. Gaaf tokko asheeta wayii argate. Asheeta waan nyaataman wayii argataniiti. Qocaanii dhaaddachuu jammare. Anatu dhagaa keessa deemuu danda'a anaa kutataa jedhe waan bilchaate kana. Illeettiinis anatu taaluu danda'a anaatu murataa jettee dhaadannuu geggeessite. Lukkuunis immoo anaatiitu utaaluu danda'a anaatu kutataa jedhe. Saattowwaanis morma kiyya dheeraadhaan lafa dhaabbadhee kutachuu hin danda'a jedhee yaada isaa dhiyeessa jechuudha. Garuu jarri waan sanatti ga'anii milkaa'uu hin dandeenye. Eegaa yaadni keenya garagara ta'e jedhan murtee wayii fidannaa jedhan gara kamitti gara gaalaatti jedhan. Gaala bira dhaqanii asheeta wayii arganneeti asheeta nyaachuu dadhabne murtee wayii nuu godhii jedhaniin gaalaan. Gaalli kottaa jedhee bakka tokkotti walitti qabe. Jecha waliifiin isinii hiikaa jira akeekkadhaa. Achi booda walitti dhufanii saattowwaati dheeraadhaa jalqaba irratti dhaabbadhu. Qocaatis kottuu irra keessa dhaabbadhu. Illeetti atis immoo humni kan kee irra xiqqaadhaa irra dhaabbadhu. Lukku ati immoo irra keessa dhaabbadhuuti waan sana gadi kutii jennaan akkasitti gadi kutaniiti wajjin nyaatanii fayyadamanii jechuudha. Kanaafi wannan kaasuu barbaade gurbaa tokkotti mammaasa Oromoon isinii dabala. Uffata mana keessaa fuudhee laga dhaqee miicee fixee fidee mana fannisee ka'ee ahaa waan tokkoon naafe jedhe. Adurreetti mana kanaatu hin miicamne jedhe adurreetti naa qabaa jedheeti. Adurree mana keessaa fuudhee geessee akkuma huccuutti akkana tumee micciiree lubbuu sii baase. Maaliif adurree miiccitaa jennaan lakki osoo miicuun duune osoo micciiruun harkatti duutee jedheen jechuudha. Kana jechuun keenya walitti dhufne shakkaan ture anillee jechuudha. Gaafa duraanii biteen ture aksiyoona lammaffata amma dhumnaan mana baankii keessatti aksiyoonan bittu waliif jedhan nan biteedheen qarshii 200,000 mukkanan lammaffata dabalee bitee ture jechuudha. Kanaafuu har'a gahuu keenyaaf isin arguu keenyaaf riippoortii nuu gochuu keessaniif akka magaalaa Jimmaatti akka maqaa kootiitiin baay'ee galatoomaa ulfadhaan isiniin jedha jechuudha. Dhumarratti wannan jedhu laftinis keenya qaamaanis irra jirraa akaakayyuun keenya irratti du'e abbaan keenya irra du'e. Lafti inni dur jarri nurratti ijaaramanii aksiyoon jedhanii waldaa gurguddaa jammaranii biyya alaatii fidaa dhufan lafti inni nuti asii qabnu inni baankii lafaa jala deebi'e baay'ee jira. Qaamti mootummaas nu gargaaruu qaba nu bira dhaabbachuu qabaan jira dhumarratti jechuudha. Kanaafuu jara keenya kanaaf mammaasa wayii mammaakee isinirraa ta'a jechuudha. Dhaddee jenna nuti. Dhaddee jechuun afaan arabiitiin qunfus jedhu. Dhaddee jechuun qoraattii qabdi beekamaadha kun. Akkamitti ilmoo kee kana arraabdee luusiif ta'a jennaan akkan itti dhale wallaalle akkan itti arraabu hin wallaaluu jette jechuudha. Dhugaadha dhugaa miti kun. Eegaa geessanii wallaaluun qabdanuu walitti nu qabuu qabdanii bakka aksiyooniin keenya ga'e nutti himuu qabdanii. Kanaafuu wal qabannee wajjin deemna galatoomaa ulfaadhaa inni isiniin jedha. Galatoomaa carraa kana argachuu kiyyaaf ani yaada waa laman qaba tokko gaafiidha tokko komiidha. Gaafiin kiyya gabaasni dhiyaataa ture
gabaasni dhiyaataa ture wanti keessa darbame waan guddaadha irra deebi'ee ibsuuf hin barbaadu kanaaf gabaasni dhiyaate utuu waraqataan qophaa'ee nuu kenname irra gaariin ta'uu waan jedhuun qaba komiin kiyya tokko immoo hirmaannaa dubartootaa irratti korii amma dhiyaate keessa dubartiin tokko illee hin jirtu kanaaf dubartoota keenya maaliif hin hirmaachifnedha kanuma gaafiin kiyya galatooma በቅድሚያ ይህን እድል ስላገኘሁት በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ስሜ ሻምበል ባሻ ታደሰ ተክለ ሃይማኖት እባላለሁ። ከጅማ ነው የመጣሁት ከአዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ ከትልቁ ባንክ ዋና አክሲዮን ውስጥ ካሉት አንዱ እኔ ነኝ። በሁለተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ግማሽ አካል የሆነው ከኦሮሚያ ከተወለደው በወሊፍ አክሲዮን አባል ሆኜ በዚህ በታላቅ ጉባኤ መካከል ተገኝቼ እችን ትንሿን ቃላት ለመናገር እድል በማግኘቴ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወሊፍ ማለት ብዙ ትርጉሞችን አላውቅም። ነገር ግን ኢንጂነር ይሁኑ ዶክተር ሪፖርቱ ሲያቀርቡት ምንም ባልሰማ ከውስጤ እንደዚህ እያናወጠኝ ገብቶኛል። እኔ እድገቱን ጅማ ያለው አጠቃላይ እድገቶቹን በሙሉ በአጠገቡ ስለሆንኩ በየሳምንቱ እጎበኛለሁ። ያ የማነው የኔ ነው ብዬ ነው ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን ሁላችንም በዚህ ደረጃ ላይ ስንገኝ የተሰማኝ ደስታ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው። ወሊፍ ጋራ አሁንም ወደፊት እናድጋለን። ባለቤቴን ጎትቼ ይዤ አብረን መጣነው አብረን አክሲዮን አባሎች ነን። ሌሎችም ጅማዎች አሉ። ለጅማዎቹ አብዛኛው እድል ስለሰጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ሌላ ልንገራችሁ። እኔ ወታደር ነኝ። ኦጋዴ ላይ ወታደር ሲጠብቅ ማታ የይለፍ ቃል የሚባል አለ። እኔ ጥበቃ ላይ ነበርኩ። ሌላው መጣና አልገባም ቆማነ ስል ወርቄሳ ነኝ አለ እለፍ አለ። ሁለተኛ መጣ ቆማነ ስል ዳቢሳ ነኝ አለ እለፍ አለ። ሶስተኛ መጣና ቆማነ ስል ጊዜ ወርቄሳ ነኝ አለ አለፈ። ሶስተኛ መጣና ቆማነ እኛሳ አለ እኛሳ እለፍ አለ። ስለዚህ እኛሳ ያልኩት አንዱ ለኔ ነውና አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። አየ ገለቶማን ጃማ ዱራን ዱርሴ ኦገንቶታ ሚዲያ ኦቢኤስ ከን አከና አርከዶ ይተኒን ከበጃሪ ሰንጋፈዳ ለመፋረቲ ኦጌይ ዋን ከነኑ ገዳብዴ ባዬ ደረን ኡብሪ ዴርቱ ፊ ኡብሪ በረካ ረቢ ሰኒያ ከኑን ጃን ደቻሳ አብዲሳቲ ፊ ሆገንሰ ኬኛ ወርቂናስ akkasumatti hooggantoota waliif hundumaa'u baay'ee galatooma gara hargee kanarratti kan gadi buutan sabni keenya osoo qabeenya kana qabu osoo nama barate qabu akka nama qabeenya hin qabne mataa qaqqabamne duudaa tumamne jirra jechuudha. Saniif namni baranne tan hundi abbootiin keenya gurguddaanii fi xixiqqaan keenya maal dhabneeti namaa qaqqabamne tumamaa jirra. Eessa jirra kalee eessa turre arree immoo eessa jirra of laallee walii faana haa deebinuun kabajaan isan gaafadhaa jechuudha. Jarree waan kana gaddaabe kana umrii barakaatii fi kana daran caalaa dhaloota dhufuuf jenereeshinii dhufuuf akka hambaa biddeena namaa hin taane akka gama fuulduraan uceessiftaniin imaanaa isanit dhaammadha. Duraan dursee Hacaaluu Hundeessaa arraa asirraa dhabuu kootiif gadda guddaan dhagama. Garuu Hacaaluu Hundeessaa hin duune isaan nu barsiise seenaa tana hundaa'u inni lafa gubbaa irratti aartii waan ta'eef ol ba'ee mul'ate nuti dhokanneeti lafa jala akka qayrootitti hojjechaa turre ilkeellee itti dhabnee qaamaafillee itti miidhamnee jirra. Saniifuu hooggantoota keenya asirratti taa'u kana naa galatoomfadhaa guutu akka kabajaan isan gaafadhaa manguddoota. Abiyyoo Turgeessaan jedhama Jimmarraan dhufe gaaffiidha kanan qabu. Waa'ee sanuu gabaasameef baay'een galatoomaan jedha. Wanta nu gabaafameef ammanatti neegne ture baay'ee galatoomaan jedha. Garuu ammayyuu wantoonni otoo humna qabdanii otoo nama qabdanii hafee jiraa jedheen kaasan. Isaan kana keessaa tokko irra deebi'amee sheeriin kun akka Hacaaluun beeksetti maaf beeksamuu dadhabe. Gaaffii guddaan dhaga'amu keessaa tokkodha. Oromoon 13,000 bichaan bakka bu'aa. Oromoo 60,000 oltu jira. Akkamitti beeksisamuu dadhabe kan jedhu tokko. Ammallee
sheerii kana caala kan bitu jira. Ani akka fakkeenyaatti isinii kaasuu giseen barbaadu yeroo lama Jimma dhufame yeroo lamaanuu warruma miseensa ta'etti ol guddifadhaa jedhame malee nama aaraa dabalaa kan akkan turredha. Ijoolleen achi dhufaa turanis qaamaanis wal beekaa argaa isaanis waan hojjetan beeku. Kanaafuu ittuma yaadamee namoonni beeksisa kana yoo miidiyaadhaan dadhabameyyuu nama miseensa ta'ee fi kan biraa dabalatee maaf beeksamuu dadhabe. Sheeriin kun bittaansaa maaf kana caala dabaluu dadhabe. Lammataa warri dhaabbilee adda addaa qaban akkamitti biraandii kana biraandii keenyaan hojjechuu danda'ama jedhamu. Fakkeenyaaf kilinika dhuunfaa, mana qorichaa dhuunfaa isaan kun biraandiin akkamitti hojjechuu danda'u. Inni kun ifa miti kan jedhudha galatooma. Gaaffii amma isin kaasaa turtan hundaaf immoo waltajjiirraa deebii qubsaateetu isiniif kennamaa obsaan dhagaa. Hayyee yaada nuu kennitaniif haamlee waan nutti hortaniif anumaan jedhu waaqni Oromoo akkasitti yaada guutuu sinii kennuu sinaa jajjabeessuu ulfaadhaan jedha. Waa muraasa kaasee walitti qabaa boordiin keenya boordiin miseensonni boordii akka deebisan godhaa. Gaaffii cimaan tokkoffaa irratti ka'e dhimma dubartootaati. Jalqabarratti gaaf sana gaafa bara 2006 sana namoonni ufaan hirmaatan jiru gaafa dhaabbata kana dhaabnus sodaa baay'eetu jira akkuma nama waraanatti deemu wal gurmeessineetuma yoo waan taanus qabne waan feene haa taanu jennee namoota muraasaan halkanis walitti qabamnee walgahii geggeessaa waan turreef aarsaa kanatti isaan hin waamne haa ta'u malee hojjetootni nuti qabnu walakkaa ol dubartoota. Kana koottaatii chee godhaa jechaadha. Hojjetoonni nuti qabnu walakkaa ol dubartoota ogeessota. Dabalataan immoo abbootiin eegsoona keenyaa namoonni jajjaboonis baay'een dubartoota baay'ee qabna. Gara fuulduraatti insirreeffannaa ajandaa goonee qabanneerraa waggaa dhufutti waltajjii kanas baay'inaan akka guutuu iyyaallaa ulfaadhaa jenna. Gama biraatiin gaaffiin iluu baaburaa nuftanii gaaffiin naannoo awwadaa illee sirriitti dhufuu qabduu kan jedhu gaaffii ka'ee jira. Dhugaa dubbachuuf seenaa tokkotu jiraan yeroo Oromiyaa kana keessa naannofnee qorannaa geggeessinu bakki dhimmi Oromoo kun itti na boochise keessaa tokko naannoo Harargee naannoo Qobboo jedhamudha. Naannoo Qobboo kanatti hospitaala tokkotu achi jira. Hospitaalli kun waggaa 10 ol Murteebaat Jeneraal Hospitaal jedhamee eebbifamee hojii akkan hojjenne ta'e. Namni kun namni hospitaala kana ijaare qote bulaadha. Qote bulaan kun haadhi manaasaa da'umsarraa garaatti baatte da'umsarra yeroo geessu mana yaalaa geessuuf otoo deemuu harkatti haati manaa jalaa duute. Kanumarraa aarii ka'uun hospitaala Murteebaat Jeneraal Hospitaal jedhamu Harargee Qobbootti ijaare. Gaafa ijaaree as deebi'u eebbisiisee hojii galuuf gaafa jedhu hospitaalli kun kan dhaabbata Abaa'ooti jedhamee akka hin hojjennee fi namichi saamamee hagarraatti rakkoo dhukkubaallee kan qabu ta'a. Kana furuuf yeroo baay'een achitti deddeebi'e hospitaala sana akka hojiitti galuuf yeroo baay'ee achitti deddeebi'e. Namoonni naannoo Harargee jirtan har'allee baay'ee jirtu arfan qalloo ituu hin bannaan akka nu gargaartanii gara fuulduraatti hospitaala kana wajjiniin dhugoomsine namni kun xiqqoo dhukkuba sammuu divilooppii godhe. Hojii kana otoo argee hin fayyadee yaadayyuu turen. Hojii kana otoo argee hospitaalli kun banamee seeraan otoo argee namni kun hin fayya ture. Dhugaa dubbachuuf warri Harargee fi warri Iluu Baaburaa seenaa haga danda'ame kitaaba kanarra isinii keenyirra. Haga danda'ame. Oromoo ija tokko ilaaluu fi walqixa tajaajiluuf waan na barbaachisus haga danda'ametti asirra isinii keenyirra. Asirraa yoo dubbifattan Awwadaa irra hospitaalli jira karoora keenya. Raabsaan qorichaa jira. Ni ilaaltu.
Giddugalli laaboraatoorii Iluu Baaboraa ni jira. Ispeeshaalitii seentariin illee akkasuma mattuu Jeneraal Hospitaal asirra ni jira. Dubbiin dubbii yerooti malee achi ni geenya. Waan nu dhorkun jiru kan ammoo kaleessa kophaa turre har'as hin qabna. Waan hin milkeessineef hin qabnu. Egaa dhimma aksiyoona gurguraa jedhamu gaaffii ka'e kanas kophaa keenya gurguruu walumaan gurgurra har'a booda kophaa keenya miti walumaan gurgurra. Kana faana wal qabatee gaaffii miidiyaa irraa baddanii isa kan akka nu hubattan barbaanna. Miidiyaatti daqiiqaa tokkotti beeksisa beeksuuf gara qarshii 20,000 nu gaafata. Kun baasii guddaadha. Kanaaf jennee gara hojiitti deebinee giddugala goonee karooratti baafannee baay'ee sin jalaa hin bannu waggaa waggaa wal agarraa sin beeksisaa deemnaa bakka deemnu hundumatti akka nu bira dhaabbattan barbaanna. Gaaffiin biraandii faana wal qabate ka'eera. Waldaan aksiyoona fayyaa waliif loogoon asitti argitan kun biraandii ta'e galmaa'eera. Faarmaasii waliif kan jedhu maqaan isaa galmaa'eera. Waliif miidiyeem kilinik galmaa'eera. Waliif ispeeshaalitii kilinik galmaa'eera. Waliif ispeeshaalitii seentar galmaa'eera. Kana booda ogeessota keenya qabnu inkireessina biraandii kana. Irraa fayyadamuu duwwaa otoo hin ta'in kaayyoon keenya mana qorichaa magaalota gurguddaa Oromiyaa keessatti 40 akka barbaachisu koomunitii faarmaasiin dura ka'e akka barbaachisu qorannoon adda baafne. Kan ammoo duubaan immoo hin gargaarra. Raabsaa waan qabnuuf duubeen kenninaaf. Istaandardii eeggatee kabaja Oromoo eeggatee akka hojjetamuuf biraandii isaanii hin gargaarraan. Fichisiisaa qabna waan ta'eef duubaan hin gargaarra waan ta'eef ogeessonni faarmaasii hakimoonni qophiirra jirtan daldalatti galuuf qophiirra jirtan yoo jiraate nus hin gargaaruudhaaf giddugala kilinika giddugalaa banachuuf karoora warri qabdan meeshaa isin gargaarra duubee isinii mijeessina. Akka hojjettanii uummata keenya tajaajiltan hin barbaanna. Haala isinii mijeessina. Kana xumurreerra. Istaandardii biizinasii firaanchaayizii xumurree finnee jirra. Faarmaasii banachuu warri barbaaddan qoricha duubee isinii kennina. Adeemsa daldala keessa galuu qophii hunda xumurreerra. Faarmaasii 40 biraandii waliifiitiin magaalota Oromiyaa 40 keessatti arguu barbaanna. Ogeessonni faarmaasii qophooftan boruu qabdanii nu dubbisuu dandeessu. Gama biraatiin dargaggootaaf maal qopheessitanii akkamitti itti deemaa jirtu? Dargaggoota immoo dhukkuba sammuullee diviloopi gochaa jirtanii maaltu jira kan jedhu. Karoora keenya bal'aa hin dhiyeessine malee hospitaala guddaa sana keessa dameen tokko rehabilitation centeridha. Giddugala dandamannaa. Yoo laaltan namni dhukkuba sammuu diviloopi godhe Oromiyaa keessatti eessa geessa malaata? Oromiyaa keessatti eessa akka jiru hin beeku. Dhiyoo kana uumamuu danda'a hin beeku. Garuu Finfinnee keessa Amaanu'eel hospitaalatu jira. Amaanu'eel hospitaala immoo nama fayyaatu dhaqee achumatti fayyaa dhaba. Ni beektu waan ta'eef jecha. Namoonni baay'een dhukkuba sammuutiin saaxilaman Oromiyaa keessatti agammaatti waan hin beeku hin qabu. Giddugala dandamannaa rehabilitation centerii hospitaalaa waliif specialized comprehensive special teaching hospital keessatti wiingii isa guddaa tokko qabannee jirra jechaadha. Tokko kana gama biraatiin ammuma dameewwan keenya banaa deemnu baay'eensaa aadaa hojii irratti gabaasa kiyya keessatti kaase aadaa hojii rakkoo guddaa qabna. Baay'ee rakkoo guddaa qabna. Aadaa hojii irratti rakkoo baay'ee guddaa. Rakkoo kana kan furru leenjiin furra. Leenjii yeroo dheeraa giddugala leenjii qopheessinee dargaggeessa leenjisnee akka namni ofiis ta'u uummataafis ta'u bu'aas buusuu danda'u gochuu irratti kanarratti hin hojjenna. Leenjii kana keessa dabarsinee carraa hojii uumuu irratti hin hojjenna. Garuu haa ta'uutii waliifuma duwwaa keessatti kana hojjettu waliifuma duwwaadhaaf kana yaaddu yoo jettan taate an dhugaa dubbachuuf akka dhuunfaatti namoota daldala biizinasii fidan wajjin hojjenna jedhan dhaabbata 12 wajjin dhaabeera. Dhaabbilee 12 kana keessatti hirmaachaa jirra. Gargaaraa jirra. Hundi isaanii ija godhataa jiru.
Fakkeenya isinii kaasuuf dhaabbilee shanan kana duwwaa miti kan jiran. Dhaabbileen nuti uummanni kun dhaabbata telekoomii ni barbaachisa. Teelee duwwaa irratti waan hirmaannuuf hin qabnu. Boriftaan dhaabbanni telekominikeeshinii waan nu barbaachisuuf dargaggoota yaada kana fidan faana gadi qabnee teenyee OSIT kan jedhamu Oromiyaa Communication Information Technology Share Company Finfinneetti Lidataa Gamoo Awaash Baank irratti banatee waan IT faana wal qabatu gurguraa jira. Boru ni babal'isna. Amma bakka bu'aa teelee taanee Oromiyaa keessatti waan teeleen dhiyeessuuf hojjechuu irra jirra. Dargaggoota ciccimoo achirratti hojjetan qabna. Kabira Ham Business Share Company kan jedhamu kan gara waarshaa zayitaa dhaabutti deemu dhaabbatee jira. Midhaan Oromii baalirraa fe'ee akka barbaade godhu kana nutumti ni binna, nutumti waarshaa daakuu ni goona, nuti waarshaa paastaa ni dhaabna kan jedhu karoorri kun qabamee irratti hojjetamaa jira. Hojii keessa galee jira. Kana duwwaa miti. Namoota baay'eef deeggarsa garaagaraa kennineerra. Harargee deemnee Awwadaay marii yeroo 2-3 geggeessineerra. Mul'ata qeerroo ganamaa shir kaampaanii kan jedhamu faana yeroo garaagaraa marii goone akkamitti hojjennu muuxannoo qabnu heerree jirra. As naannoo sabbataa kan jiru furtuu egeree kan jedhu lafa akka qabatu hojii gurguddaa akka hojjetu shir kaampaaniin akka bal'atu Oromoon daldala keessa akka galu dargaggeessi yeroo isaa karaa irratti akka hin gubne waan beeknu duubatti otoo hin deebiin deeggarsa barbaachisu kennaa jirra. Waliif hundumtuu karaa qabatee kan deemu ni ta'a. Waliif gara dhaabbata 18 qabatee kan ka'edha. Gara fuulduraatti dubbii guddaa fi yaada guddaa as qabannee deemaa jirra. Waluma jalaan isin beeksisaa deemna. Amma kaayyoo keenya galmaan geenyutti nuti hin rafnu, haamleen sin warra nutti humtan immoo nullee hin raffisu. Gama biraatiin mootummaa faana hojjedhaa kan jedhu irra deddeebi'ee ka'eera. Dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti hojii baay'een hojjetamaa akka jiru ni beekna. Kan kaleessa dhokochaa hojjechaa turre caala har'a ifaan ifatti akkasitti hojjechaa jirra. Yeroon taa'amee nuti immoo hojii qabnurraa obsa qabaannee isaadha. Deddeebuu akka barbaadu beekna. Haga irraatti waan gargaaramne qabna. Namoonni as keessa jirtan akka nu bira dhaabbattanii mootummaa faana hojjennee mootummaan akka nu deeggaru otoo hin ta'in nu mootummaallee akka deeggarru carraan akka banamu akka nu gargaartan asumaanan sin gaafachuu barbaada. Waliif mootummaa deeggaruu danda'a. Muuxannoon amma ammaatti humne mootummaa kana humnaa ol deeggara. Namni waldaa aksiyoona fayyaa waliif 13,000 isin hin jenne. Waldaaleen waliif abbootiin aksiyoonaa gara 50,000tti siqu. Namni kun nama jajjabaa amma isin asitti argitani kana fakkaata. Salphaa miti jechaadha. Kanaaf namni kun mootummaa faana yoo hojjete biyyittiin illee gargaara, mootummaan illee gargaara, wal gargaarree akka fuulduratti deemnu isin immoo warri karaa qabdan akka nu gargaartan asumaan ergaa koo isinii dabarsuu barbaada. Waan nu ilfeessitaniif hundumti keessan baay'ee galatooma jechuun barbaada. Yaada baay'ee nama jajjabeessu, aamilee namatti horu, baay'ee honnee immoo namatti tuqu, baguman lammata baguman Oromoo ta'ee dhaladhee akkan jedhu waan na godhedha kan hunduma keessan irraa dhaga'e. Baay'ee galatoomaa ulfaadha waan nu kabajaniif, waan nu amantaniif, sheerii waan nurraa bitaniif, waan nu jajjabeessitaniif, waan nu komattaniif, waan yeroo adda addaattis gaaffii nu gaafattaniis nu wajjiniin turtanitti ulfaadha sinii jechuu barbaada. Ammas immoo hirmaannaa keessan baay'ee barbaadna wanta ta'eef kana booddees nu wajjiniin jirtu jennee ni abdanna. Maaliif dhii gara naannoo Oromiyaa hundumattiyyuu sochootanii hojjenne isa jedhuuf ammas hanqina baajataa waan qabnuuf kana beekuu qabdu. Birrii miliyoona 900 kana mammaatti kaampaaniin kun sheerii gurgure miliyoona 900 miliyoona 900 hospitaala tokkoyyuu ijaaruu hin danda'u. Kana hin beektu. Amma magaalaa Finfinnee keessatti lafa kaaree meetira 5,000 argannee jirra.
lafa kanarratti homaa gochuu hin dandeenye. Ammaaf ijaarsa jalqabna jennee otoo hin taane qarshiin qabnu kun hundumtuu sana ijaaruudhaaf gaa ta'uu dhiisuu danda'a. Specialized Comprehensive Teaching Hospital ijaarra jennee waan Finfinnee irratti qabsoofneef jechuudha. Qabsoofne immoo kaampaanii 13 keessaadha. Kana dorgomnee kan argachuu dandeenye. Kanaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessumaa kanarratti baay'ee galateeffachuu nan barbaada. Finfinneen as keessatti Finfinnee keessatti Oromoon akka hundee godhatu carraaqaa waan jiraniif. Kanaafiyyuu amma shareholderiin nama 13,000 ta'e malee ammas baay'eedhaan sheeriin bituu sinis ol guddisatanii akka bittan waamicha sumaan dhiyeessuu nan barbaada. Sana yoo kaapitaala qabaanne yoo bajata qabaanne jabaannee hojjennee hospitaala Finfinnee keessaa fi naannoo Oromiyaa keessumaa godinatti yaadaa turre magaalaa godinaa tokkotti hospitaala guddaa tokko kwaalitii wal fakkaataa ta'een haala wal fakkaataa ta'een uummata keenya seeraan tajaajiluu kan danda'u Oromoo friendly ta'ee kan Oromoo tajaajiluu danda'u uummata saba biraas Oromiyaa keessa jiran illee tajaajiluu danda'u uummata ollaa Oromiyaa jiran tajaajiluu kan danda'u hospitaala guddaa yaadaa jirra. Kana booda kanaan alatti immoo joint ventureedhaan namoota danuu wajjiniin in hojjenna jennee yaanna. Gara faarmaasii banuu, gara kiliinika banuu isa kanaatti in hojjenna. Deebi'aa meeshaa biyya alaatii galchuun kun qarshii guddaa nama gaafata. Baankii yoo deeman amma doolaara namaa kennuudhaaf dippoozitiin keenya maalidha jedhu. Qabeenyi keenya guddaan kan jiru akkuma beektan warri Naqamtee dhuftan hin beektu, warri Jimmaa dhuftan, warri Gimbii dhuftan hin beeknu kolleejjii guguddoo sadii binnee keenya jirra. Haaluma nageenya dhabamsaatiidha kolleejjota kana yeroodhaaf gara hojiitti hin jalqabne. Kolleejjonni kun akka hojiitti galan hin barbaanna. Yoo tasgabbiin dhufe yoo nagaan dhufe yeroo dhiyoo keessattis hojiitti hin jalqabu barsiisuttis hin jalqabu jennee abdanna. Isa kanaaf garuu sheeriis akka dabalataan bitattan akkasumas immoo sin ambaasaadaroota keenya kana booddee sin abbootii aksiyoonaa qofa miti sin maatii waliif akka maatii waliifitti immoo hirmaannaan keessan karaa hundumaa nu barbaachisa. Kaampaaniin kun yoo hundee godhatee lafa qabatedha kan wanta hundaa hojjechuu danda'a. Isa kanarratti akka nu gargaartan baay'eedhumaan akka nu jajjabeessitan Oromoo fi Oromiyaa gola Oromiyaa hundumaa akka geenyutti akka nu bira dhaabbattan akka nu wajjiniin hojjettan abbootii warra hooggantoonni mootummaa garaagaraas keessa jirtan warri sheerii keenya bittan asuma waamicha dhiyeessuun barbaadan. Kaampaaniin kun kaampaanii uummataati. Maatii waliif kun egaa gola Oromiyaa hundumarraa dhufe. Gola kanarratti sochoonee akka hojjennu akka nu gargaartan nuti waadaa gallee turre magaalaa Oromiyaa guguddoo irratti hospitaala hin bannaa, speeshaaliti seenterii hin bannaa, faarmaasii hin bannaa, Awadaay dabalatee, Naqamtee dabalatee, Amboo dabalatee kana danuu irratti Iluu Abbaaboor Mattuu dabalatee aniyyuu deemee daawwadheera. Mattuu irratti jalqabuudhaaf yaada qabna ture yeroo adda addaatti kana yaannee turre ammas irratti deemna. Maanijimentiin kunis kana booddee jabaatee hojjeta. Boordiin haaraa dhufus kanarratti jabaatee hojjeta jedheen abdiin godhaa. Garuu hirmaannaan abbootii aksiyoonaa baay'ee murteessaadha. Hirmaannaa keessan akka jabeessitanii itti fuftanii akka nu wajjin dhaabbattanii siniin jechuun barbaada. Hirmaannaa dubartootaa immoo sirriitti itti yaadna. Haadha manaan koo hakiimadha. Isheen iyyuu manatti nakkumatti maaliif dubartoota inni hirmaachistan jettee yeroo numa manatti nakkumatti iyyuu egaa har'a hirmaannaan dubartoota baay'ee murteessaadha. Hirmaannaa dubartootaa immoo malee wanti tokko iyyuu galmaan ga'uu hin danda'u. Misooma miti, diinagdee miti, maatiin humti tokko iyyuu galmaan ga'uu hin danda'u. Bu'uuradha. Dubartoonni bu'uuradha. Kana booddee xiyyeeffannaa gaariitti kennine dubartoota keenya gara hooggansaatti fiduudhaaf, gara diinagdeetti fiduudhaaf irratti hojjenna. Isaan darbeef nuuf galcha. Kana booddee yaada keessan irratti fudhannee dubartoota gara hooggansaatti fiduudhaaf seeraan irratti hojjenna. Galatooma. Dhugaa dubbachuuf yogguu isin yaada kennaa turtani waan baay'ee yaadaan ture. Guyyaan nuti har'a irra geenye kuni rakkoo nuti dabarsine kuni hundi asitti dubbachuun ni danda'amu dhugaa dubbachuuf. Garuu isin immoo nu dursitanii deemtaniittu. Rakkoolee nuti keessa darbine hundaa hubattaniittu jedhee yaada. Kanaaf baay'ee ulfaadhaan hubachuu keessanii fi
rakkooma biyya akka biyyaattu keessa turre waan beektaniif jechuudha. Inni gara biraan yaadaan itti kennuu barbaadu isinis amaanaa nutti kennitaniittu kaampaaniin waliif fayyaa du'aa isaarra argitan kana du'aa osoo hin ta'in warri hafan illee rakkoolee gurguddoo Oromoon keessa jiru irratti qorannootiin hojjetu. Kana waadaa isinii galuu barbaannaa. Dhaabbattoota warra hafanis waan beeknuu fi warri kaan hiriyoota keenyas namoota wal beeknus waan ta'aniif kanarratti dhaabbata gama hundaan waadaa isinii galuuf barbaanna. Fayyaanis akkasuma ispeesifikaalii gama fayyaatiin rakkoolee Oromoon keessa jiru qoratee ka gara fuulduraatti illee dhufuu danda'u irratti hojjeta. Isa kanarratti shakkii hin qabaatiina. Egaa yogguun kana isiniin jedhu nuyi yaada qabna, isin immoo maallaqa qabdu. So nuni iddoo kamitti wal argina jechuudha. Nuti beekumsa keenya finnaa isin qarshii keessan fidduu nummo rakkoo sana furraa jechuudha. Kanaaf rakkoo sana qaama furuu danda'u, caasaa furuu danda'u, bulchiinsa furuu danda'u, adeemsa furuu danda'u immoo isiniif tolchina jechuudha nuti beekumsa qabnuuni. Kanaaf gama kanaan akka nu gargaartanii isiniin jenna. Inni garbiraan qabxii sadaffaan ani dhaammadhee xumuruu barbaadu. Nuyi hanga yoonaa bu'aa bayii gurguddaa keessa dabarsinee dhaabbata kana asiin geenyerra akka boordiitti akka bulchiinsaattis guyyaa har'aa akkuma isin beektan isinillee filannootti deemtu boordii haaraan ni filama. Namoonni bakka keenya buutanii dhaabbata kanatti fufsiistan yaada uummanni har'a asitti kenne dhaggeeffattaniittu fedhiin uummata Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa maal akka ta'e dhaggeeffattaniittu amaanaa kanatu sin eegaa amaanaa kana galmaan ga'uuf murannoo jabaa qabaachuudha qabdu. Nu immoo boordiin amma yeroo keenya xumurru yeroo barbaadanitti rakkoolee fini cimona keessa darbine muuxannoo arganne kana isiniif qooduuf qophiidha. Yeroo hundaa isin bira jirra. Rafa barbaadanitti sadarkaa biirootti illee waamtanii muuxannoo nu gaafachuu dandeessu, isin gargaaruu dandeenya. Kanaaf carraa gaarii isiniif hawwaan yaada koo xumuraa ulfaadhaa galatoomaa. Ulfaadhaa galatoomaan jechuu barbaadanis yaada baay'ee nuu kaastanii asii manarraas deebii baay'een isaa deddeebi'aniiru. Baay'ee ulfaadhaa hamilee baay'ee nutti hortanarraa akka addaatti hamilee horanne. Kanaan dura namoonni hedduun komii akka qabdan nullee ni beekna turre. Komiin keessanii sirriidhuma. Har'as nusi kan eegnee turrellee gaaffilee ciccimoo komii dheekkamsa ture. Garuu isin dursitanii nu hubattanii akka nu bira jirtan nu bira dhaabbattan nu tursitan waan gootaniif ulfaadhaan jedha galatooma. Adeemsi waliif immoo ammayyuu karaa hedduutu hafa. Gana wanta hojjennutu irra caala. Gaaffilee isin kaastan baay'ee isaa silumaayyuu karoora keenya keessa jiru. Kitaaba kana keessatti illee barreeffamanii jiru. Isa kanaafi karaa dandeessan hundumaan ammallee tumsa keessan akka nu bira turu ni barbaanna. Kan biraa wanta nu badhe har'a waliif biizines kaampaanii duwwaa akka hin taanedha. Waliif waan tokko miti jedhee ture warqinaanii waliif waan baay'eedha. Hawaasa keessa sirriitti galeera. Dinagdee hawaasummaa hundumaa ni tuqa. Kanaaf akka haaraatti humna haaraatiin ni hojjenna jennee waadaa ni seennaa. Manaajimentii fi boordii dhufullee isa kana waadaa goonee itti ilaannaa jechuudha. Galatooma. Egaa warreen dhaabbata kana bu'uureessuudhaan itti cichanii hafan bu'aa bayii hedduu keessa darbanii abjuu kana dhugoomsuu danda'an hayyoota gootota keenya galateeffachuu qabna. Hundumtuu galata qabu. Hundumtuu galata qabu. Isaan keessaa jahan isaanii haa galateeffannume. Injiinar Warqinaa Guddisaa asuma waltajjii irratti taa'ee jira. Obbo Ayyaanaa Hayilee, Obbo Dachaasaa Abdiisaa, Dooktar Jannanus Galataa, Obbo Gololchaa Baallii, Obbo Nagaa Tasfaa'ee. Warreen kun egaa waldaan aksiyoonaa kun jalqabumarraa kaasee bu'aa bayii hedduu keessaa darbee
kufaa ka'aa yeroo isaanii humna isaanii dandeettii isaanii maallaqa isaanii aarsaa gochuudhaan abjuun keenya akka dhugoomuuf shoora olaanaa taphatanii waan ta'eef hunda isaanii nu galateeffadha.